Waaw! Abiraam Ruutaadhaaf imala jedhee mana biteef miliyoona 7,500. Waaw! Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoonni yuutuubii maraa akkam jirtu keessaaf haala kan jirtanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Asumaan laayikii sabiskiraayibii godhaa maatii nuuf ta'a nu jajjabeessaa isiniin jennaka. Egaa Abiraam har'a uffata qopheesseen jira Ruutaaf mucaa koof jedhee isheen immoo Buttaayiraatii dhufaa jirti asitti qophoofnee eegaa jirra jedhee. Egaa obboloota koo wajjin ol arginee jirra. Erga ol arginees turree jirra jedhee jira. Isaan wajjinis haala kanaan ol argine. Ruutaas in argu isaanis jedhee jira Abiraam. Sapiraayistii ta'ee jiru isaan hin beekan jedhee jira Abiraam. Qalabatiin Arameellaa har'a turee kottuu maal akka ta'u ilaali jettee innaa irratti argamee jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ajaa'iba sapiraayistii addaadha kuni. Innaa Ruutaanis gaa kanarratti dhuftee baay'ee tokko na gammachuun addaa waan addaati baay'ee tokko gammadanii dhugaa waaqayyo Ruutaanillee akkasumallee Abiraamillee obbolaan Abiraamillee baay'ee tokko dhugaa waaqayyooti. Inde obboleessi gurbaa akkas haadha manaa obboleessaa yeroo jaallatani kuni waan addaadha. Dhugaadha maatiin Abiraamii kuni baay'ee tokko baqa baay'ee iddoo olaanaa qabuuf jechuudha Ruutaadhaafi. Egaa carraadha kuni egaa eebbuma qabu eebbadha dhugaadha. Kan haadha ofii yookaan abbaan ofii nama eebbise waaqaa gaditti dhugaadha. Hojii isaanii bu'aan hojii isaanii kanaadha jechuudha. Kana darbee maaltu jira reemma? Keekinis qophaa'ee bakka kanaan gammachuudha mucaan isaanii. Bakka gara Finfinnee dhufeera Ruutaanis kunoo haala ajaa'ibaadhaan haala addaadhaan miira gammachuu keessa galtee Abiraamillee waaw baay'ee dhugaa rabbiiti baay'ee tokko das nama jedha unati. Innaa obbolaan Abiraami Ruutaadhaan dhufuu keetti baay'ee gammanneerra jedhanii. Kennaa siif qophaa'ee mee itti yaadi dubbadhu gaafa jedhanii. Innaa kanarratti wanta si barbaachisu maalidha dubbadhu mee maqaa keetiin kan jiru konkolaataadha jedhanii. Isheen immoo maaltu jirannaan waraqaa baankii jettee tokkommoo lammaffaa immoo siimi kaardii siimii jettee yaali jennaan argachuu hin dandeenye isheen kanumarratti bakka baga gammaddee jedhanii. Naa Abiraamitti himuudhaaf baay'ee tokko ariifateera. Kanumaan manni sii bitamee jira jedhee bakka isheenillee kanarraa kan kaastu baay'ee ni gammaddee teenkiyuu galatoomi jettee baay'ee hammattee bakka isheenillee gammaddee miira gammachuu keessa galtee innillee obbolaansallee baay'ee tokko dhugaa namatti tola. Innaa sapiraayistiin illee akkasuma yookaan manatti yookaan mannooriyaatti qophaa'ee jira. Kanasii utuu hin ta'in iyyuu jedhee jira Abiraami. Innaa baay'ee tokko gammaddeetti isaanillee obbolaansallee baay'ee tokko akka irraatti bakka Abiraam gammadee hin beeku yoomillee har'a baay'ee tokko gannaan kuni carraama guddaan dhufeefi mucaan isaaniis bakka gammachuu addaa fidee dhufeefi jechuudha. Baay'ee tokko sapiraayistii addaadha.
baga waaqayyo walitti deebisee baga waaqayyo tokko godhee diigamuu namaa kan jibbu seexanaa baga gammaddanii isiniin jenna.